Akkam jirtu fayyaa keessanii nagaadhaa ilmaan Oromoo bakka jirtan hundumaatti nagaan kun inni irraa maddee sinaa qaqqabu jecha arrammoo akkuma dubbanne torbanitti guyyaa tokko guyyaa lama wantoota beeku wantoota danda'u qabadheen isinii dhiyaadha jedheen akkuma jedhetti immoo arrasinii dhufeera arra maal qabattee dhiyaattaayee yoonaan jettanii arra wantiin qabadhee dhiyaadhe marqaadha marqaa akkamitti marqannaa jechuudha marqaadhaaf immoo maal faatu na barbaachisa wantoota na barbaachisu tooran isinii naqa wanta na barbaachisu keessaa inni jalqabaa daakuudha daakuu marqaa jechaadha anaaf kuni biyyatti qophaa'e kan dhufeedha daakuu marqaadha garuu daakuu kamiyyuu ta'uu danda'a jechuudha marqaa itti immoo itittuudha itittuun na barbaachisaa itittuu jechaan immoo urgoodha jechaadha itittuun na barbaachisaa kanas manumatti hojjedhe akkaataan itti hojjedhe yeroo biraa viidiyoon koo kan dheeranneef jechaadha yeroo biraa isin agarsiisa lammaffaa irratti immoo qoqqocaan na barbaachisa qoqqocaan kan ittiin nyaannu jechaadha dhadhaan na barbaachisa kun immoo raafuudha jechaadha raafuun akkamitti si barbaachisa yoonaan jettani ani akkaataan itti biyya koo ijoollummaadhaan itti nyaachaa guddadhe akkaataa sanatti isiniif qopheessuuf jechaadha raafuun na barbaachisa raafuus yeroo biraa akkaataan itti hojjedhe isiniin agarsiisa kun immoo qodaan marqaa koo itti naqadhuudha jechuudha kun chochooftuu kooti distiin immoo abidda irratti na eegaa jira egaa walii wajjiniin garuma sanatti walii wajjiniin haa hojjennu gara hojii isaatiitti deemna jecha irratti bishaan koo danfee na eegaa jira bishaan xiqqoosee asitti irraa naqachuutu narra jira wanta ta'eef bishaan xiqqaasaa asitti irraan naqadha marqaa baay'een barbaadu gatiin ta'eef marqaa xiqqoon hojjedha kanaaf sochoostuu koo nan fidadha as biraan kaadha daakuu marqaa keenya gara kanatti naqannaa jechaadha anuma duukaa bu'aa ani ammuma baay'ina maatii kootiitiin hojjedha gatii ta'eefi ammana baay'inni isaa ammana dheesinitti himuu hin danda'u ammuma barbaaddan isin baay'ina maatii keessaniitiin hojjettu wanta ta'eef jechaadha bishaan keessan yoo isa sila irraa naqattanii yoo isin jalaa keessaa xinnaate jechaadha haala kanaan akka gaariitti akka sukkuumnuuf jechaadha qabeera amma totoshachaa manjira wanta ta'eefi akkasin ilaalaattanii raafuun koo eega akkanattiin bareedee booda qoqqocaan itti naqa jechuudha gara kana keessa isaatti qoqqocaa keessanii wajjin yoo feetan haala kana duwwaadhaan nyaatamuu danda'a inni kun ittiin nam'ini itittuun ittiin nam'ine jechaadha nuun garuu anan garuu itittuudha wajjin nyaachuu jaalladha wanta ta'eefi anisuma kana ittan godhadha jechaadha kun immoo haala kanaan
itti nam'ee waliin makamaa. Akkuma isinitti mul'atu haala kanaan dhiyeeffattanii yoo nyaattan baay'ee bareedaa ta'a. Dhadhaa keessan immoo gararra keessaa kanatti godhattu. Qoqqocaanis kunoo bukkee masaa taa'ee jira wanta ta'eef waliin maktanii haala gaarii ta'een yoo nyaattanii ganama irratti ciree ganamaa baay'ee gaariidha. Dhugaan isinitti himaa raafuu kanaa wajjiniin nyaadhaa ilaalaa baay'ee mi'aa akka dansaa. Akkasin baay'ee jaallattan abdii guddaan qabaa. An garuu gamanumaan akkamitti akka nyaatamu isinitti agarsiisuuf jechaadha. Utuun hin nyaatin baay'ee na hawwisiise. Akkana gootanii akkuma ilaalaa jirtan kanatti dhugaa baay'ee mi'aa. Nuuni egaa haala kanaan nyaanna. Ana maatii kootii wajjinitti dhiyaadhee nyaadha. Isin immoo akka jaallattan abdii guddaan qaba. Oromoo Koo chaanaalii jedhu yeroo daawwattanii xumurtanii like, share, subscribe gochuu hin irraanfatinaa. Subscribe bukkeessee jirtu immoo mallattoo qaaciliitti yoo buutan yeroo hundumaa wanti nan hojjedhee dhiyeessu torbanitti guyyaa tokko guyyaa lama dafee akkasiin qaqqabu taasisa. Torbee nagaaf eebbifamaa qabaadha. Baay'een isin jaalladha. Nagaan naa tura.